Akkam jirtu daawwattoota F5 oduulee F5 sa'aatii kanaaf jenneen isinitti himaa oduu waliin ani mul'atu Asaffaati. Jilli obbo Dammaqee Mokonnin durfamu pirezidaantii Rwaandaa waliin mari'ate. Jilli itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqee Mokonnin durfamu pirezidaantii Rwaandaa Paul Kagame waliin mari'ateera. Jillichi haala waqtawaa biyyattii ilaalchisuun pirezidaantii Rwaandaa Paul Kagame waliin ibsa laateera. Pirezidaantii Paul Kagame gama isaaniin Itoophiyaatti ariitiidhaan nageenyii fi tasgabbiin uumamuu hawwii isaanii ta'us ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun jilli kun Riippaabilikaa Koongoo waliinis mari'ateera. Ambaasaaddarri Maariqoos Taklee Gibxitti Riippaabilikaa Arabaa ambaasaadara Ingiliz waliin mari'ataniiru. Gibxitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Maariqoos Taklee Riippaabilikaa Arabaa ambaasaadara Ingiliz Ji'oofeerii Adimaas waliin mari'ataniiru. Aangawoonni lameenuu dhimmoota hariiroo biyyoota lameenii fi haala waqtaawaa irratti mari'ataniiru. Akkasumas dhimmoota waloo irratti waliin hojjechuuf waliigaluu ragaan embaasii Itoophiyaa Gibxi irraa argame ni mul'isa. UNHCR baqattoota Tigraay fi qaqqabuudhaaf karaan akka banamu gaafateera. Naannicha keessa lammiileen Itoophiyaa 600 ta'anii kan deeggarsa namummaa irratti hirkatanii jiranii fi deeggarsa qaqqabsiisuuf hin danda'amnes jedheera. Silaaleen boruu dabalata qaba. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti koomishiniin olaanaa baqattoota damee Itoophiyaa baqattoota Tigraayiitiif qaqqabuuf danqaa fi haalduree tokko malee karaan akka saaqamuuf gaafate. Dhaabbatichatti bakka buutuun damee Itoophiyaa eenni inkontiril BBC'tti akka himtetti namoota lola naannoo Tigraay keessatti adeemaa jiru kanneen baqatan keessa walakkaa kan ta'an ijoollee fi hedduunis qofaa isaanii kan baqatanidha. Inni gaaffii fi deebii BBC World News waliin godhaniin UNHCR bishaan wantoota qulqullinaaf oolanii fi tajaajiloota bu'uuraa dhiyeessuuf hanga danda'e yaalaa kan jiru ta'us yaaddoon nageenyaa fi burjaajiin keessattuyyuu kaaba bahaa naannichaa jiru danqaa guddaa ta'uu himani. UNHCR kaaba bahaa naannoo Tigraay keessa buufataalee baqattoota 4 keessatti baqattoota Eertiriyaa 100,000 ta'aniif deeggarsa kennaa ture. Hojjettoonni isaanii naannoo Tigraay keessa jiran naannolee kanatti imalanii tajaajila barbaachisaa kennuuf hedduu rakkachuu isaaniillee himaniiru. Guyyaa wiixataa magaalaa guddoo Tigraay Maqalee keessatti haleellaan xiyyaaraan raawwatamu waayillaan koo achi jiran arganiiru. Garuu ammoo xiyyeeffannoon haleellaa sanii maal akka ta'e hin beekanii jedhan. Haleellaa saniin booda qunnamtiin hojjettoota isaanii naannicha waliin qaban adda citullee himaniiru. Naannicha keessa lammiileen Itoophiyaa 600 ta'an kan deeggarsa namummaa irratti hirkatanii jiranii fi deeggarsa qaqqabsiisuun hin danda'amnes jedhan. Dhaabbatichi deeggarsi namummaa namoota balaa kanaan midhamaniif qaqqabamaa akka ta'u daandii fi haalli akka banamu kana duras cimsee gaafatee ture. Hanga ammaatti gaaffii kanaaf deebiin kenname hin jiru jedhan hooggantuun koomishinii olaanaa baqattoota damee Itoophiyaa aan inkoonitire. Hulaa ittiin wantoota barbaachisaa galchinu barbaanna. Gabaa keessa nyaata muraasatu jira. Baankii cufaa waan tureef maallaqni hin jiru. Kana rakkoo namoomaa hammaataa waggoota 20 oliif naannichatti mul'ate hin beeknetu nu mudatee jedhan. Inni ammas irra deebi'uun namoota deeggarsa namoomaa fedhaniif qaqqabuuf haalli akka mijaa'u gaafataniiru. Mootummaan federaalaa wal dhibdee TPLF waliin qabu hammaatee gara lola kan deeme buufata waraana raayyaa naannicha argamu irratti haleellaa raawwatuun erga ibsamee fi muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy tarkaanfii waraanaa seera kabachiisuu jedhan fudhachuu erga eegalanii booda jechuun kan gabaase BBCdha. Ilhana Omari waa'ee itti fayyadama Facebook Itoophiyaa irratti yaadda'uun Maark Zuugarbargii fi xalaa barreessite. Miseensi Koongireesii US irra deebiidhaan filannoo irra aantee fi dhalasaan Somaaliyaa taate Ilhaanaan rakkoo nageenya Itoophiyaa keessa mudatee fi Facebookiin qooda ofiisaa qabaachuu danda'a jechuunis barreessiteetti. Ilhaanaan haasaa jibbinsa Facebook irraan taasifamuun namoonni sabummaa fi amantii isaaniin akka miidhaman taasisas jetti. Dhaabbatni Facebook wanta kana dura baruu qaba jechuunis haasaa jibbinsaa Facebook irra jiru irratti Itoophiyaattis ta'ee sadarkaa addunyaatti akka irra sirreeffamuu qabuunis hojii gaggeessaa dhaabbatichaa Maarkiin xalayaa gaafatteetti. Lolli naannoo Tigraay keessa jiruun wal qabsiistees baqattoonni heddummachuu akka qabanii fi haleellaan saba irratti xiyyeeffate itti fufuu mala jechuunis ekspertoonni yaaddoo ibsuu isaanis
barreessiteetti. Mootummaan Itoophiyaas kanaan dura feesbuukiin waldhabdeen sabaa fi amantii uumuu fi itti fayyadamaa jiru jechuun kana dura intarneetii cufaa turuunsaas ibsiteetti. Odeeffannoo biyya alaarraa arganneen ammoo manni maree Raashiyaa Duumaa jedhamu pirezidaantii biyyattii Vilaadimiir Puutinii fi maatiin isaanii hanga umuriin lafarra jiranitti mirga himatamuu dhabuu akka qabaatan gochuudhaaf hojjechaa jiras jedhameera. Namoomsaa Dimaasuu dabalata qaba. Manni maree Raashiyaa Duumaa jedhamu pirezidaantiin biyyattii Vilaadimiir Vilaadimiroviich Puutinii fi maatiin isaanii hanga umriin lafarra jiranitti mirga himatamuu dhabuu akka qabaatan gochuuf hojjechaa jira. Wixineen seeraa mirga himatamuu dhabuu kennu kan yeroo ammaa irratti mari'atamaa jiru kun Puutinis ta'e maatiin isaanii erga pirezidaantichi aangoo gadi dhiisanii boodallee himatamuu akka hin dandeenye mirkaneessaa akka wixinee seeraa kanaatti pirezidaantichiif maatiin isaanii seeraanis hin gaafataman hanga lubbuudhaan lafarra jiranittis kan isaanitti bu'uu hin jiraatus jedhamee jira. Wixineen seeraa kun keewwatoota heera biyyattii akka fooyya'aniif adoolessa darbee keessa murtaa'e keessaa kan fudhatamedha. Raashiyaa keessatti manneen maree olaanaa fi gadi aanaa keessatti deeggartoota Vladimir Putin baay'ata. Marsaa afuraffaan yeroo turtii pirezidaantummaa Vladimir Putin waggaa 3 booda bara 2024 akka lakkoofsa Awuroopaanotaatti ni goolabama. Haa ta'u malee isa boodas marsaa lamaaf yookaan waggaa 8tiif akka aangoorra turuu danda'an seerri eeyyamu fooyya'ee bahee jira. Kana jechuunis Vilaadimiroviich Putin hanga bara 2032 akka lakkoofsa Awuroopaanotaatti aangoorra turuu jechuudha. Yeroo ammaa umriin isaanii waggaa 68. Yeroo ammaa umriin isaanii ganna 68 kan ta'e Vladimir Putin nama isaan bakka bu'u garuu hin qopheessine. Yeroo dhiyoo as waa'ee fayyummaa isaanii ilaalchisee wantoonni hin eegamne baay'inaan dhaga'amaa jiru. Putin Raashiyaa bulchuu kan jalqaban bara 2000 akka lakkoofsa Awuroopaanotaa irraa eegaleeti. Vladimir Putin umrii guutuu himatamuu dhabuun isaanii amma murtaa'uunsaa hirmaannaa egeree siyaasaa pirezidaantichaa irratti gamanumaan shakkii guddaa uumuu eegalee jira. Si'achi waggaa 8 guutuu bulchuuf osoo seerri eeyyameefii jiru waa'ee himatamuu dhabuu isaanii irratti amma murtee dabarsuun maaliif barbaachise kan jedhanii xiinxalan qaamoleen siyaasaa heddummataa jiru. Doonaald Tiraamp nama filannoo US sadarkaa olaanaatti hoogganaa turan sababa komii isaanii mormanii fi aangoorraa ari'an. Daani'el Tasfaayee. Pirezidaanti Tiraamp hoogganaa eejensii nageenya saayibar yookaan Cyber Security and Infrastructure Security Agency Krebs haqummaa sagalee kenname irratti yaadota baay'ee mirkana hin taane kennan jechuun ari'atan. Tiraamp filannoo pirezidaantummaa morkataan isaanii sagalee caalmaa injifataa isaan taasisu argatanis hanna sagaleetu jira jechuun bu'aa filannoo kanaa fudhachuu didaniiru. Hooggantoonni filannoo ammoo filannoon kun seenaa Ameerikaa keessatti isa burjaajiirraa bilisa ta'eedha jedhu. Torbee darbee Tiraamp hoogganaa muummee ittisaa biyyaa Mark Esper amanamummaa isaanii shakkuun aangoorraa buusaniiru. Tiraamp amajjii dhufu White House gadhiisuu isaaniin dura Daayirekteera tikaa biyyaalessaa CIA Gin Haspel fi biiroo qorannaa federaalaa FBI Christopher Wray aangoorraa ari'uu malu shakkiin jedhu gara Washington DC'tti dhaga'amaa jira. Akkuma aangoota Tiraampiin ari'aman biroo Kiiris Krebs aangoorraa kaafamuu kan baran ergaa Tiwiitera gubbaatti Tiraamp kibxata maxxansan wayita arganidha jechuun namni aangaa kanatti dhiyeenya qabu tokko Reutersitti himeera. Hooggansi duraanii Microsoft kun ari'amuu isaaniitti gaabbiin qaban jedhameera. Aangaan kun filannoo bara 2016 keessa Raashiyaa harka galfatteetti jedhame waggaa 2 booda ture aangoo kana kan qabatan. Dhaabbatni isaan hoogganan kun gaheen isaa adda durummaan yaaddowwan haleellaa saayibarii maqsuudha. Filannoo keessatti ammoo isteetotaa fi hoogganoota filannoo sadarkaa gadiirra jiran waliin hojjeta. Dhaabbilee dhuunfaa sirna filannoo dhiyeessan waliinis ni hojjeta. Itti dabaluunis adeemsa sagalee kenname sirna gabatee keessa galchuu sordofa. Krebs eejensii ofii hoogganan keessatti marsariitii jettee to'atu bananii turan. Marsariitiin kun odeeffannoowwan dogoggoraa filannoon wal qabatan fashalsa. Kun ammoo himata ragaa hin qabu jedhamuu fi Tiraamp irra deddeebiin dhiyeessan dabalata. Reuters akka gabaasetti White House marsariitii Krebs hoogganan kanarraa gammachuu qabaachaa hin turre. Keessumaa jettee eejensiin basaasaa gama supercomputer dalaganii
Hammer and Scorecard jedhaman lakkaawwii sagalee keessatti qooda fudhachaa jiru jedhu harkatti dha'uu isaatti gammadoo miti. Krebsii fi hogganoonni USA biroonis sirna akka kanaa hin jiru jechaa turan. Ari'amuu isaanii xiqqoo dursee maxxansa Tiwiiteraan komii Tiraamp maashinoonni sagalee guuran sagalee anaaf kenname morkataa koo Baayideniif dabarsan jedhu qeeqanii turan. Aangaan kun maxxansa Tiwiitera ogeessa seera filannoo komii Tiraampiin busheesses riitwiit godhaniiru. Krebs ari'atamuun isaanii mana maree bakka bu'oota uummataatti koree nageenya biyyaa keessaa balaaleffatameera. Pirezidaantii Siiriil Raamaafoozaan Joo Biyaaden waliin mari'atanii. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siiriil Raamaafoozaan pirezidaantii Ameerikaa haaraa filataman Joo Biyaaden waliin bilbilaan mari'ataniiru. Dura ta'an gamtaa Afrikaa yeroo fi pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siiriil Raamaafoozaan pirezidaantii Ameerikaa haaraa filataman Joo Biyaaden waliin haala hariiroo Afrikaa fi Ameerikaa cimsuu danda'u irratti mari'ataniiru. Haala weerara vaayirasii koronaa ittisuun danda'amu irrattis mari'achuu isaanii ragaan waajjira pirezidaantii Siiriil Raamaafoozaa irraa argame ni agarsiisa. Hariiroon Afrikaa fi Ameerikaa caalmaatti akka guddatu abdii qabaachuu isaanii pirezidaantii Siiriil Raamaafoozaan ibsaniiru. Joo Biyaadenii fi itti aantuun isaanii Kamalaa Haaris hariiroon Afrikaa idila addunyaa keessatti gahee olaanaa qabaachuu dubbataniiru. Hooggantoonni Afrikaa hedduun Joo Biyaaden pirezidaantii Ameerikaa ta'uun filatamuu isaaniif ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Miseensonni paarlaamaa Keeniyaa xiyyaarri hospitaalaan isaan ga'u akka ramadamuuf gaafatan. Miseensonni kunneen yeroo rakkoo fayyaa isaan mudatutti hatattamaan gara hospitaalaa sadarkaa eeggate geeffamuu akka qabanii fi heelikooptarri isaaniif ramadamuu akka qabudha kan gaafatan. Akka gabaasaa barruu Daily Nation jedhuttis miseensonni paarlaamaa kunneen gaaffii kana kan kaasan ergaa waayila isaanii keessaa namni tokko du'eeti. Bulchiinsa Maatungu bakka bu'oonni paarlaamaa keessa kan jiran Justice Murungiin torbee darbee ture hospitaala naannoo isaanii keessatti kan du'ani. Gaaffii miseensota paarlaamaa kun lammiileen biyyattii baraareffataniiru. Gaaffii miseensota paarlaamaa kanas lammiileen biyyattii biratti qeeqameera. Furmaata kan ta'u hospitaala meeshaalee hunda qabutti yaalamuuf haala mijeeffachuu osoo hin taane dhaabbilee fayyaa baadiyyaa jiranii fi meeshaalee wal'aansaa hin arganne keessatti fooyya'insa fiduudha jechuun lammiileen Keeniyaa karaa toora intarneetii waliif qoodaa jiru. United Kingdamitti waggaa tokkotti gaa'elli 100,000 ol diigamuun immoo dhagahame. Waajjirri staatiksii biyyaalessaa United Kingdom akka beeksisetti bara faranjoota 2019 qofa Ingilaandii fi Weelsitti abbaa warraa fi haati warraa 100,000 fi 7,599 ta'anii bultii isaanii diiganiiru. Kunis waggoota 5 keessatti isa olaanaadhas jedhameera. Lakkoofsi kun kan bara faranjoota 2018 wajjin wal bira qabame yoo ilaalamu dhibbeentaa 18.4 dabaleeras jedhameera. Dabalataan erga bara faranjoota 2014 gaa'elli 100,000 fi 11,169 diigame asitti isa olaanaadha. Namoonni wal hiikanis giddu galeessan waggaa 12 ol wajjin erga turanii booda sababni ijoon hiika gaa'elaa ka'umsaa akka ta'etti himamuu immoo ammallee wal simuu dadhabuutu odeeffamee jedhameera. Maddi BBCdha. Daawwattoota keenya oduuleen har'aaf jenne kanneen fakkaatu qophiilee 5 hafan hordofaa Mulaa Saffaan ture.